Ilaame ergaa koo kanarraa yoo waa baratte nama shaniif sheerii godhe. Gareen taphataa kubbaa miilaa tokko taphaaf dirree seenee akkuma dirree seenee yoo kubbaan itti galte kubbaan natti galte jedhee abdii kutee taphallaaf surumayyuu amma duraa caala caalchisee taphata. Sababni isaa maaliif beektaa? Yookiif jara caalee argamuuf yookiif jaraan qixxaachuuf jecha. Yoo dhumallee carraa goorii galchuu daqiiqaa 90 keessatti dhabe daqiiqaa dabalamtee gubbaa irratti hangalche jedha abdiin kutatu. Yoo dhumallee mo'achuu dadhabee guyyaa sana mo'atamee gale taphattaa nuttan mo'adha jedhee abdii isaa tapha dhufurra keewwata. Argite dirree wal'aansoo jireenyaa keessattis akkasi. Kufanii ka'aa dhabaa argachaati. Mo'achuu caala mo'atamuun dirree wal'aansoo keetirratti yoo baay'ateyyuu abdii kuttee dirree keerraan dhabamin. Har'a yoo mo'amtallee akkuma taphataa sanaa dorgommii dhufattan mo'achuu danda'a jedhii sammuu kee amansiisi. Dirree keerraa yoomuu dhabamin carraa dirree siif kennamees of jalan dabarsin.